oduu teenyaa jalqabaatiin. Pirezidaantiin Israa'el daawwannaa hojiitiif Finfinnee galuun ibsame. Wayita qondaalli Israa'el kun dhufu eegdonni ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qawwee Israa'el waliin akka mul'atan kan ibsame yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad immoo marii Heerzoog waliin taasisuu beeksisaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama hojii Addis Istaandaardii haquu beeksisuus qopheessaa olaanaan Addis Istaandaardii garuu himata abbaa taayitichaa hin fudhannu jedhan. Pirezidaantiin paartii Biltsiginnaa dhimma kanarratti yaada kennan qabu. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin amma dura yeroo lama dhoksaadhaan gara Israa'el imalanii kan turan pirezidaantiin Somaaliilaand amma daawwannaa ifaatiif gara Israa'el deemuufi jedhame. Daawwannaan ammaa kun muddama naannichaa jidduutti wayita pirezidaantiin Israa'el gara Itoophiyaa dhufuun himametti ture. Pirezidaantiin Somaaliilaand yoom gara Tel Aviv imalu gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin ilmi pirezidaantii Yuugaandaa hoogganaa finciltoota Suudaan Hitler waliin wal bira qabuun qeeqan. Guyyoota dura gara Yuugaandaa imalanii kan turan hoogganaan Rapid Support Forces Hitler irraa garaagarummaa hin qabu jedhan. Jeneraal Muhoozi Kaayineerugaa dhimmi kun muddama cimseera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota anuun Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama hojii Addis Istaandaardii haquu beeksisuus qopheessaa olaanaan Addis Istaandaardii garuu himata abbaa taayitichaa hin fudhannu jedhan. As dhiyoo miidiyaalee walabaa duguugaa kan jiru mootummaan Abiyyi Ahmad ammaas miidiyaa maarsariitii tokkicha walabaa jedhamu hayyama irraa fudhateera. Haaluma kanaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama miidiyaa Addis Istaandaardii gurraandhala 24/2026 guyyaa kaleessaa haquu beeksiseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Addis Istaandaardii naamusa miidiyaa seera biyyaalessaatii fi faayidaa biyyaa waan sarbu hojjechuudhaan eeyyama dhaabbatichaa haquu isaa ibsa baaseen beeksise. Haa ta'u malee ibsichi gabaasa Addis Istaandaardii kan murtee kanaaf akka isa geessise wanti eeree hin jiru yookaan Addis Istaandaardii gabaasa kama hojjete badii kanaaf ga'e kan jedhu waan ibsee hin qabu. Xalayaa isaa kaleessa ifoomseen abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Addis Istaandaardii gabaasaawwan naamusa miidiyaa seera Itoophiyaaf faayidaa biyyaalessaatii fi uummata balaa keessa buusan irra deddeebiin tamsaasaa tureera jedheera. Kanaas hordoffii irratti taasifamaa turee fi himata hawaasa biraa irratti dhiyaataa turus ibsa isaa keessatti eereera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Addis Istaandaardii hojii isaa daandii diigumsaa jedhe kanarraa akka deebi'uuf gorsi kennamuu fi eeree ta'us garuu yeroodhaa gara yerootti akeekkachiifni akka naamusa ogummaan hojjetuu fi faayidaa biyyaalessaa bifa eeguun akka hojjetu himamuufillee Addis Istaandaardii kana sirreessuudhaaf fedhii hin qabu jedheera. Abbaan taayitichaa. Kanaafis eeyyamni hojii miidiyaa Addis Istaandaardii gurraandhala 24/2026 irraa kaasuun akka haqame ibsee hawaasnis miidiyaan kun eeyyama hojii akka hin qabne hubachiisuu feenaa jedheera abbaan taayitichaa. Himata abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa dhiyeesse kana qopheessaa olaanaan Addis Istaandaardii Yoonaas Kadir Kufaa taasisaniiru. Yoonaas dhaabbatichi haga Yoonaas sarbama seeraa raawwachuu isaa kan eeru of eeggannoon akka isa dhaqqabe tasuma akka hin beekne ibsan. Himanni Addis Istaandaardii irra deddeebiin of eeggannoon kennameefii ture jedhu haqa irraa kan fagaate abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa badii kanaan dura akkasumas ammoo tarkaanfiiwwan fudhataman ilaalchisee kutaa oduu Addis Istaandaardiif waan beeksise hin qabu jedhan Yoonaas. Dabaluudhaanis maxxansaan Addis Istaandaardii dhaabbanni maxxansaa jaakeen kan itti gaafatamni isaa murtaa'e mirga isaa kabachiisuudhaaf filannoowwan gama seeraa jiran ilaalaa akka jirus qopheessaa olaanaan Addis Istaandaardii ibseera. Tarkaanfiin kun tarkaanfiilee dhaabbilee miidiyaa biyyattii keessatti hojjetan irratti fudhatamaa jiru hordofee kan mudatedha. Dhiyeenyuma kana ture mootummaan Itoophiyaa raadiyoo Waazemaa eeyyama hojii isaa akka deebisu abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa taasisuun kan yaadatamu. Dhaabbanni Waazemaa murteen kun sirriidha jennee hin amannu taatichi nu gaddisiiseera jechuun ibsa baasee turuun ni yaadatama. Dabalataanis gurraandhala 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama gaazexeessitoota Reuters sadii haareessuu diduu Reuters ibsee ture. Kana malees eeyyamni hojii gaazexeessitoota Deutsche Welle lama kan dhoowwame yoo ta'u
kan gaazexeessitoota BBC osoo hin haaromfamin hafuun hojimaanni miidiyaa Itoophiyaa keessaa yaaddeessaa ta'uun ibsameera. Dhiyoo ture gama biraatiin gaazexeessaa beekamaan Ajaans Firaans Pirees gara naannoo Tigraay akka hin imalle kan dhorkameef gama biraatiin ammoo gaazexeessaan The African Report biyyarraa gara Biriitishitti kan ari'ame. Gartuun kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu sadarkaa walabummaa pireesii baasee tureen Itoophiyaan biyyoota addunyaa 180 keessaa 145 taa'uunis ni yaadatamam. Kunis guutummaatti Itoophiyaa keessatti bilisummaa pireesii wanti jedhamu baduu isaati. Bara 2011 hojii maxxansa barruutiin kan hojii jalqabe Addis Istaandardii yeroowwan darban dhiibbaaf hordoffiin irra gahaa tureera. Dhaabbatichi aanga'ootarraa yoo aggaammiin akkasii isa mudatu kun kan jalqabaa miti. Guyyuma kaleessaa Addis Istaandardii irraa hayyama kan hayxe Biltsiginnaan immoo ibsa kenniteen miidiyaaleen bilisummaadhaan akka hojjetan hojiin fooyyeessii hedduun raawwatamuu ibsiteetti. Kanaan pirezidaantii itti aanaan paartii Biltsiginnaa obbo Adam Faaraa kaleessa wayita sosochii hojii faana miidiyaa daawwatan ergaa dabarsaniin naannawa hojii mijataa uumuu fi dorgomtummaa guddisuudhaaf hojiilee hedduu miidiyaa keessatti hojjetamuu dubbatan. Faanaan seenaa miidiyaa keessatti dhaabbata ashaaraa guddaa qabu jechuun jajan. Adam Faaraa dhaabbatichi ammayyummaa amantaa uummataa waliin qindeessuun ergama isaa ga'umsaan baachaa jiraachuus kaasan. Adam kan nama dhibu kaleessuma Addis Istaandardii yeroo ugguramutti obbo Adam Faaraa immoo ibsa kennaniin akkas jedhan. Jijjiirama Abiy Ahmediin booda miidiyaalee fooyyeessuudhaaf hojiilee hedduun raawwatameera jedhan. ከለውጥ ወዲህ በተለይ የብዙሃን መገናኛ ተቋማት በነጻነት እንዲሰሩ ሰፊ የሪፎርም ስራ ነው የተሰራው። ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው የሚዲያ ተቋማት በነጻነት እንዳይሰሩ የሚያግዱ የህግ ማዕቀፎች ነበሩ። ከለውጥ ወዲህ እነዚህ የህግ ማዕቀፎች ተሻሽለው ሚዲያ ነጻነት እንዲረጋገጥ ሰፊ ስራ ነው የተሰራው። ውጤትም ተገኝቷል። በዚህ ምክንያትም የሀገራችን የሚዲያ ተቋማት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ፋና እንግዲህ እንደ ሀገር ከለውጥ ወዲህ የተገኘውን የሚዲያ ነጻነት በሚገባ ከተጠቀሙ ተቋማት አንዱ ነው ብለን ነው ምናምነው። ኢትዮጵያን ኤርጋ በራ 2019 ጋዜጠኝቶota 61 ol biyya kan baqachiifte yoo ta'u gaazexeessitoota dhibbaan lakkaa'aman hiiteetti. Ammallee gaazexeessitoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akkuma jiran miidiyaalee walabaa guyyaa guyyaan uguramuu itti fufaniiru. Reuters, BBC, Addis Standard, Agence France Presse dabalatee miidiyaaleen bilisaan hojjetan kamuu Itoophiyaa keessaa hojjechuu hin dandeenye. Oduu biraatiin pirezidaantiin Israa'el daawwannaa hojiitiif Finfinnee galuun ibsame. Wayita qondaalli Israa'el kun Finfinnee dhufuu eeydoonni ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad qawwee Israa'el waliin akka mul'atan kan ibsame yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad immoo marii addaa Heerzoog waliin godhuu beeksisaniiru. Haaluma kanaan pirezidaantiin Israa'el Isaak Heerzoog har'a daawwannaa mootummaatiif gara Itoophiyaa dhufaniiru. Akkuma Finfinnee ga'een ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin kan simatame Heerzoog wayita biyyattii dhufees yaadannoo injifannoo Aduwaa daawwate. Sana booda immoo pirezidaantii Itoophiyaa Taayye Asqasillaaseetii fi muummicha ministeeraa biyyattii Abiy Ahmad waliin mari'achuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Daawwannaan kun yeroo naannicha keessatti atakaaroon siyaasaatiif dorgommiin jabaatettis dhagame. Akkuma guyyoota dura isin biraan geenye turre pirezidaanti Heerzoog sababa malee miti Finfinnee daawwachuudhaaf kan dirqaman. Dhiyoo Itoophiyaa kan daawwatan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan wanti isaan dubbatan Israa'el aarsuu booda ture. Heerzoog gara Itoophiyaatti kan imalan. Yeroo ammaa naannicha keessatti taphattoota lamaan jajjaboo kan ta'an Turkii fi Israa'el sababa waraana Gaazaatiin wal qabatee dhibdee hamaa keessatti argamu. Tibbana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin kan mari'atan Erdogan beekamtii Israa'el Somaaliilaandiif kennite mormuun isaanii immoo ni yaadatamam. Beekamtiin sunumaa hin fayyadu jechuudhaan naannichi dhibdee biraa keessa sababa Israa'eliin seenuu akka malu akeekkachiisuun Erdogan naannoon kun dhibdee isaa ofumaaf akka furatus gorsanii turan. Pirezidaantii Erdogan gorsa sana kan kennan torbaanota dursanii meeshaa waraanaatiif xiyyaarota waraanaa gurguddaa erga Moqaadishoodhaaf laatanii boodas ture. Haasawaa Erdogan sanaan kan muufatte Tel Aviv guyyaa sadaffaa isaatti ture. Pirezidaantii isii gara Finfinneetti akka imalu kan beeksifte. Guyyaa lama dura waajjirri
pirezidaantii Israa'el ibsa baasee tureen Herzog gara Finfinnee akka imalu mirkaneessee ture. Akka dubbi himaan pirezidaantii Israa'el guyyaa lama dura jedhaniitti yoo ta'e pirezidaantii Herzog kaleessaaf arra Finfinnee oola ture, garuu kaleessa eeggamus Finfinnee hin dhufne jedhame. Sababiin kanaa maali isa jedhu garuu wanti ibsame ammallee bal'inaan hin jiru. Tarii dhufeellee miidiyaalee jalaa dhokachuu mala kan jedhus sodaa namoota hedduuti. Kun kanaan osoo jiru garuu miidiyaan biyya Kaataar miin gabaasa hojjateen pirezidaantiin kun kaleessa ture jedha Finfinnee kan seenne. Haa ta'u malee miidiyaaleen Itoophiyaas ta'ee miidiyaaleen Israa'el gabaasuu hin barbaadan jedhamiin gabaasa hojjateen. Gaazexaan Israa'el guddichi Yaadiyoot immoo Herzog arra Finfinnee akka dhufe gabaasus miin garuu pirezidaantiin kun abadan arra Finfinnee hin seenne jedheera. Akka waajjirri pirezidaantii ibsetti yoo ta'e pirezidaantiin kun kaleessa ganama ture Finfinnee galuu kan qabu. Kan ammoo miidiyaaleen Itoophiyaatiif ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Herzog Finfinnee dhufeeraa jedhan arra sa'aatii boodas ture. Kun kanaan osoo jiru pirezidaantiin Israa'el wayita gara biyyaa seenan meeshaa waraanaa Israa'el eegdota biyya harkatti mul'achuunis dhagahame. Yeroo pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog gara Itoophiyaatti dhufan eegdonni muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qawwee Israa'el keessatti oomishamuudhaan guddoo beekamu Teevor kan jedhamu akka baatanii mul'atan himame. Teevor qawwee ammayyaawaa yoo ta'u Israa'el keessatti kan oomishamudha. Biyyoota hedduutti humnoonni nageenyaatiif waraanaa itti fayyadamuus jedhama. Kunis tumsi nageenyaatiif meeshaa waraanaa biyyoota lamaan jidduu akka jiru waan agarsiisudha jedhame. Daawwannaan pirezidaantii Israa'el Isaaq Herzog mootummaaleen dhimma biraatiif wal dhaban gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa isaanii jabeessuudhaaf akka dorgoman daawwannaa mul'isuudha jedhu xiinxaltoonni. Israa'el daawwannaa kana akka hariiroo seenaa dheeraatiif michooma jabeeffachuutti ibsiteetti. Seenaa Yihuudoota Itoophiyaa gara Israa'el geessuu dabalatee hedduu kaaftee ibsuu irratti argamti. Teel Aviv gama istiraateejiitiin Itoophiyaan biyya guddoo teessoo gamtaa Afrikaa qabduuf dhimma galaana diimaatiif Naayil keessatti shoora olaanaa qabdu ta'uunis Israa'eliif murteessaadha jedhu xiinxaltoonni. Oduu biraatiin amma dura yeroo lama dhoksaadhaan gara Israa'el imalanii kan turan pirezidaantiin Somaaliilaand amma daawwannaa ifaatiif gara Israa'el deemuufi jedhame. Daawwannaan ammaa kun muddama naannichaa jidduutti wayita pirezidaantiin Israa'el arruma gara Itoophiyaa dhufuun isaanii himamettis dhagahame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Somaaliilaand Abdirahmaan Muhammad Abdullaha Irroo dhuma ji'a bitoota isaa keessa daawwannaa isaa ifaa kan jalqabaatiif gara Israa'el akka imalu gaazexaan guddichi Israa'el Jerusalem Post gabaasa baasee mirkaneesse. Hoogganaan Somaaliilaand daawwannaan ammaa gara Israa'elitti godhu isaaf jalqabaa miti kan jedhe Jerusalem Post pirezidaantichi kanaan dura marii dippiloomaasii dhoksaadhaaf gara Israa'elitti deeme turuu yaadachiiseera. Mariin sunis Israa'el ji'a muddee 2025 keessa Somaaliilaandiif ifatti akka beekamtii murteessituuf karaa banee turuu kan yaadachiisu Jerusalem Post sana booda hariiroon Israa'eliif Somaaliilaand daran fooyya'aa dhufuus hubachiiseera. Gabaasa kanarraa kan mul'atu pirezidaantiin Somaaliilaand osoo beekamtiin Somaaliilaandiif hin kennamin dura gara Teel Aviv dhoksaadhaan imalanii muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin wal arganii turan. Dhoksaadhaan gara Israa'el yoo imalan Irroon inni sun kan duraas miti. Ji'uma dabre keessaas pirezidaantii Irroon akkuma beekamtiin muddee kennameen dhoksaadhaan Israa'el deemanii turan. Miidiyaaleen Somaaliilaand dhimma kana bal'inaan gabaasanis garuu haga ammaatti daawwannaa dhiyoo sanarratti wanti ifatti jedhame gama mootummaa lamaaniitiin jiru. Amma immoo daawwannaan ji'a dhufu gaggeessu isaaf kan ifaati akkasumas immoo daawwannaa sadaffaa ta'uuf jira jedhame. Walabummaa erga labsattee waggaa 30 ol kan taate Somaaliilaand ammaaf Israa'el qofaan beekamtii biyyummaa argatte. Somaaliilaand gama isiitiin hariiroo dippiloomaasii qofa utuu hin taane dameewwan akka teekinooloojii qonnaaf kalaqaa irratti Israa'el waliin hojjechuu barbaaddi jedhama. Israa'el dameewwan kanneen keessatti addunyaa dursuun immoo ni beekamti. Imalli pirezidaantii Irroo kun dhiyoo pirezidaantiin Turkii beekamtii Somaaliilaandiif kenname mormuu hordofee akkasumas immoo wayita pirezidaantiin Israa'el gara Finfinnee dhufanittis dhagahameera. Oduu biraatiin ilmi pirezidaantii Yuugaandaa hoogganaa finciltoota Suudaan Hitler waliin wal bira qabuun qeeqan.
Haaluma kanaan ajaja humna waraanaa Uganda kan ta'an ilmi Pireezidaanti Museveni hoogganaa garee finciltoota Suudaan kan Rapid Support Forces dhiheenya biyya isaanii daawwatee ture. Pireezidaanti Museveni waliinis kan mari'ate irratti qeeqa cimaa dhiyeessaniiru. Jeneraal Muhoozi Kainerugaba galgala dilbataa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii X irratti ergaa barreessaniin hoogganaan Rapid Support Forces Mohammad Hamdan Dagalo yakkamaadha kan jedhe yoo ta'u, harka isaa irrattis dhiigni uummata gurraachota kumaatamaan lakkaa'amanii akka jiru beeksiseera. Jeneraalichi itti fufuudhaan Rapid Support Forces uummata gurraacha nagaa ajjeesuu isaaniitiin gootummaan itti dhaga'amaa jedheera. Hitleris yeroo Auschwitz keessatti Yihuudoota gaaziidhaan fixaa ture akka gootummaatti itti dhaga'amaa akka ture nan tilmaama jechuun hoogganaan garee kanaa kan Naazii Adolf Hitler waliin wal bira qabuun ibsaniiru. Ajajaan raayyaa ittisa Ugaandaatiif abbaan isaanii yoo lubbuudhaan darban aangoonni dhaaluu jedhamuun eeggamu Kainerugabaan Rapid Support Forces Suudaan keessatti injifannoo argachuun dura guutummaa Afrikaa gurraacha waliin loluu qaba. Kun immoo ta'uu hin danda'u jechuun barreessaniiru.